Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Amiin. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo, hordoftoonni chaayinaalii Dhangaa Lubbuu, ijoolleen tawaahidoo hundumti keessan bakkaa fi lafa jirtanitti nageenya Waaqayyo isiniif haa baay'atu akkam jirtu. Galanni filfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u, ani nagaa kooti. Bagaa guyyaa har'a kabajamee oolu ayyaana haadha keenya giiftii keenya dubaroo Maariyaam Tsiyoon Maariyaamiitiin ittiin siin ga'e. Ebbi araarsummaan haadha keenya dubaroo Maariyaam hunduma keenya faana haa ta'u. Guyyaa har'aa kana ayyaanni haadha keenya dubaroo Maariyaam 3/21 maaliidhaaf kabajamaa kan jedhu ilaalla. Akka barsiisa mana kiristaanaa keenyatti ayyaanota haadha keenya dubaroo Maariyaam kabajaman keessaa tokko kan ta'e ayyaana 3/21 kabajamu ayyaana Tsiyoon Maariyaam jedhamudha jechuudha. Maaliif kabajama kan jedhu ilaalla. Jalqabatti maaliif kabajama kan jedhu ilaaluu keenyan dursa Tsiyoon jechuun maal jechuudha kan jedhu ilaallaa jechuudha. Tsiyoon jechuun mashashagaa yookiin immoo bakka itti baqatan, bakka itti dheessan jechuudhaan abboonni keenya ni hiiku. Akka macaafa qulqulluuttis jechi Tsiyoon jedhu kun akka macaafa qulqulluutti waan afuriif gargaara. Inni tokkoffaan tabba Yerusaalem keessatti argamtu tabbi xiqqoon tokko ni jirti. Tabbi kunis maqaa Tsiyoon jedhamuun waamamti jechuudha. Lammaffaa Saamu'eel boqonnaa 5:7 irratti tabbi kun Tsiyoon jedhamuudhaan akka waamamu lafa kaawwamee jira jechuudha. Lammaffaan Yerusaalem keessa namoonni jiraatan Tsiyoon jedhamanii akka waamaman macaafni qulqulluun ni dubbata. Ati ka'i Tsiyooniif dhiifama godhi jechi jedhu kun namoota Tsiyoon keessa jiraatan yookiin immoo namoota magaalaa Yerusaalem keessa jiraataniif akka ta'e faarfannaa Daawit 103 irratti jechi kaawwamee jiru kan nuuf ibsu ta'a jechuudha. Kitaaba qulqulluu keessatti namoota maqaa biyyattiitiin waamaman waan baratameef kanaaf Tsiyoon jedhamanii akka waamaman lafa kaawwamee jira jechuudha. Inni sadaffaan mootummaa samii Tsiyoon jedhamtee waamamti. Isin garuu magaalaa Waaqaa jiraataa kan ta'e gara tulluu Tsiyoonitti gara Yerusaalem ishii samiiwwanii keessaa kitillee ergamootaa gammachuudhaan keessa jiraatanii ni deemtu jedha. Ibroota boqonnaa 12:22 irratti. Kanaaf mucaan namaa biyya lafaa kanarra yommuu jiraatu abdii Tsiyoon ishee samii taasifatee yookiin immoo bara baraaf bakka keessa jiraatu taasifateetu booddee akka achi deemu abdatee jireenyaaf furawaa jiraata jechuudha. Arfaffaan immoo dubaroo Maariyaamiidha jechuudha. Egaa akkuma armaan olitti ilaalle jechi Tsiyoon jedhu kun moggaasa garaagaraaf oolu malee bal'inaatiin kan ibsu waa'ee haadha keenya dubaroo Maariyaamiiti. Kakuu moofaa keessatti yookiin kakuu isa duraa keessatti Tsiyoon kan jedhamte dubaroo Maariyaamiidha jechuudha. Qulqulluun Daawit waa'ee Tsiyoon yookiin immoo waa'ee Maariyaamii kana yommuu dubbatu akkana jedhee dubbata. Faarfannaa Daawit 87:5 irratti namni haadha keenyaan Tsiyoon jedhaa ishee keessatti namni ni dhalataa jechuudhaan hin dubbataa jechuudha. Nama kan jedhame Addaamin fayyisuudhaaf Addaam lammaffaa ta'ee foon Addaam uffachuudhaan gara biyya lafaatti kan dhufe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Tsiyoon irraa dhalate jechuudha. Tsiyoon jechuun haadha keenya dubaroo Maariyaamiidha jechuudha. Egaati wanti nuti hubachuu qabnu yookiin adda baafachuu qabnu tokko ni jira. Tsiyoon jechi jedhu wantoota afuriif akka ta'uu danda'u ilaalleera. Tabbaaf ni ta'a jenneera. Uummataaf ni ta'a jenneera. Samii ishee haadhaadhaaf ni ta'a jenneera. Haa ta'u malee asirratti jechi haadha keenya kan jedhu kan tabbaaf hin ta'u. Tabba keessaatii namni dhalachuu hin danda'u waan ta'eef. Nama kan jedhame gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Tsiyoon kan jedhamte dubaroo Maariyaamii irraa dhalachuusaa ibsuudhaaf Tsiyoon keessaa namni ni dhalataa. Macaafa qulqulluu irratti Waaqayyo gooftaan Tsiyoonin filateeraa bultoosaas taasifachuudhaaf ishee jaallateera jedha. Faaruu Daawit 132 lakkoofsa 13 gaafa dubbisu
waaqayyo Xiyoonin filateera. Lafa taa'umsa isaas akka isheen taatuuf jaallateera. Bara baraaf bultoo isaa akka taatuuf filateera jedha. Isheerras buleeraa jedha. Yookiin immoo ishee keessa buleeraa. Kan isheerra bulee ishee keessaa dhalate eenyudha? Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha jechuudha. Kanaaf maal jedhamteetti? Dubaroon Maariyaam Tsiyoon jedhamteetti jechuudha. Wangeela Luqaas boqonnaa 1:26 irratti ergamaan Waaqayyoo qulqulluun Gabri'eel Waaqayyo abbaa biraatii misiraachoo himuudhaaf gara biyya Naaziriit mandara Galiilaa jedhamtutti gara durboo Yoosefiif kaadhimamtee jirtu Maariyaam jedhamtutti ergamee jedhama. Nagaan siif haa ta'u yaa ayyaana qabeetti Waaqayyoon si filateera jechuudhaaniin Waaqayyoon akka ishee filate ilmi akka keessaa dhalatu haadha Waaqayyoo akka taatu misiraachoo guddaa kana itti himeera jechuudha. Afurri qulqulluun sirra bula, humni Waaqayyoo si golbooba, kan sirraa dhalatu sadan qulqulluu keessaatii qulqulluu isa tokkodha jechuudhaan ergamaan kuni dubaroon Maariyaam akka ilma deessu akka gooftaa deessu itti himeera jechuudha. Kan dhalate kun gooftaadha isheerraa kan dhalate. Raajonni dursanii raajaniiru. Isaayyaas raajii isaa irratti boqonnaa 7 lakkoofsa 14 irratti durbi durbummaadhaan ni ulfoofti, ilmas ni deessi, maqaa isaas Amaanu'el jettee ni moggaafti. Amaanu'el jechuun immoo Waaqayyoon wajjin jira jechuudha jedhee duraan dursee raajii isaa keessatti dubbateera jechuudha. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos warra Tsiyoon jedhaman keessaa kan dhalate dubaroo Maariyaamiirraati. Tabba keessaa hin dhalanne, samiirraatii hin dhalanne, Yerusaalem keessa jiraatan keessaatii hin dhalanne. Eenyurraa dhalate? Dubaroo Maariyaamiirraatii dhalate jechuudha. Isaayyaas dabalees boqonnaa 60 lakkoofsa 14 irratti ilmaan warra si cunqursaa turanii amma gugguufanii miila kee jalatti ni kufu. Isaan ati magaalaa Waaqayyoo fi Tsiyoon magaalaa Waaqayyoo ishii qulqulluu kan Israa'el jedhanii si moggaasu jedhee. Magaalaa jechuun bakka bultooti. Bakka mootiin tokko bulu akkuma ta'e magaalaa fi Tsiyoon jedhanii magaalaa Waaqayyoo ishii qulqulluu jedhanii si moggaasu yeroo jedhu bultoo Waaqayyoo jedhanii si moggaasu jechuudha. Kanas kan dubbate egaa kanumaafidha jechuudha. Namni haadha keenyaan Tsiyoon jedhaa jedhe immoo Daawit. Namni haadha keenyaan Tsiyoon jedhaa jedhe. Kun kan raawwate karaa haadha keenya dubaroo Maariyaamiitiin. Gooftaanis fannoo irratti karaa qulqulluu Yohaannisiitiin kunoo haati kee jedhee akkuma qulqulluu Yohaannisitti dubbate haadhummaa ishee bara baraaf nuuf kennee jira jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 17 irratti. Kanaaf egaa akkuma jalqaba kaasne haati keenya dubaroon Maariyaam Tsiyoon jedhamuudhaan waamamti. Kana amanuun nurra jiraata. Guyyaan irraa Tsiyoon Maariyaam jedhamee waamama. Guyyaan kun guyyaa taabonni Tsiyoon itti ajaa'iba dinqee itti raawwattedha. Guyyaa waaqa tolfamaa warra Filisxeemotaa Daagon itti barbadeessite. Guyyaan kun guyyaa eelillee guyyaa kabajaati jechuudha. Seenaan kun akkami jennee kan laallu yoo ta'e guyyaan kun egaa taabonni Tsiyoon waaqa tolfamaa waaqa arkee xaawotii namaan tolfame Daagon kan jedhamu kan warra Filisxeemotaa sana guyyaa itti salphifte guyyaa itti caccabsite guyyaa Israa'elootaaf immoo guyyaa bilisummaati jechuudha. Taabonni Tsiyoon gara warra Filisxeemitti booji'amtee turte yookiin immoo fudhatamtee ji'a 7 hanga ga'u isaan bira turteetti. Yeroo achi turte kanattis dinqee fi ajaa'iba adda addaa raawwachaa turte. Sababni booji'amuu yookiin fudhatamuu taabota Tsiyoon lubni Eeliin mana qulqullummaa Waaqayyoo keessa tajaajilaa ture. Ijoolleen luba Eelii immoo Afniinii fi Fiinaas kan jedhaman lubicha kana wajjiniin mana qulqullummaa sana keessa tajaajilaa turan. Haa ta'u malee cubbuu gurguddaa 3 raawwachuudhaan Waaqayyoon gaddisiisan. Cubbuun kunis tokkoffaa taabonni Tsiyoon akka isheen booji'amtu saba Israa'el irratti rakkoon akka dhufu taasiseera. Cubbuun isaan hojjetan 3 inni tokkoffaan ibsaa yeroo hundumaaf ifu
Museen kan teechisee ture akka hin ifne iddoodhaa kaasuudhaan cubbuu hojjetan. Maaliif yoo jennu Museen akka inni ibsaa mana qulqullummaa keessatti ibsu Waaqayyotu ajaje. Akkaataa Museen kaa'een immoo isaan maal godhan dhufanii mana qulqullummaa sana keessatti akka hin ifneef dunkaana sana keessatti akka hin ifneef jalaa kaasan. Lammaffaan immoo aarsaa dhiyaachaa ture jalqaba osoo Waaqayyoodhaaf hin dhiyeessin ofii isaaniitii nyaachaa waan turaniif Waaqayyoon isaanitti aaree ture. Aarsaa Waaqayyoodhaaf dhiyaachuu qabu ofii isaaniitii waan fudhataniif. Sadaffaan immoo dubartoota gara mana qulqullummaa dhufan wajjin ciisuudhaan waan sagaagalaniif cubbuuwwan gurguddaa kana waan raawwataniif Waaqayyoon dheekkamee Israa'eloonni akka mo'ataman ijoolleen kunis akka isaan du'an taabonni Tsiyoonis akka isheen booji'amtuuf sababa guddaa ta'eeraa jechuudha. Tokkoffaa Saamu'eel boqonnaa 5 lakkoofsa 4 irraa kaasnee gaafa dubbisu seenaa kana bal'inaan argachuu dandeenya. Egaa mana qulqullummaa keessa gaafa tajaajilu maal nu barbaachisaa? Gadi jedhummaa nu barbaachisaa? Qulqullummaa nu barbaachisaa? Cubbuurraa fagaachuu nu barbaachisa. Qulqulluun Phaawulos hawwiin cubbuu namatti fiddii, cubbuun immoo du'a namatti fiddii akkuma jedhe, egaa firiin cubbuu akkuma du'a ta'e cubbuu ijoolleen kun lamaan raawwataniin taabonni Tsiyoon ni booji'amte, kumaatamatti kan lakkaawaman sabni Israa'el hedduun daangaa yookiin immoo lola Filisxeemii fi Israa'el kana irratti ni wareegaman ni du'anii jechuudha. Yeroo kana Filisxeemonni lola guddaa Israa'eloota irratti banan. Yommuu kanatti taabonni Tsiyoon ni booji'amte, Israa'eloonnis hedduun isaanii ni du'anii, taaboti isaanis irraa fudhatame. Taabota kana erga booji'anii yookiin immoo erga fudhatanii gara mana isaaniitti osoo hin geessin mana taabotii itti waaqeffatan daagon waaqa tolfamaa itti waaqessan sana keessa yookiin immoo achi jalanii ka'an. Ganama yommuu ka'an daagon taaboticha jalatti kufee caccabee argan. Ajaa'iba kana kan fakkaatu hedduu taabotichi waan raawwateef Filisxeemonni baay'ee aaran. Sababa aarii isaanii kan ta'e immoo taabonni Tsiyoon waaqa tolfamaa isaanii waaqa harkee isaanii daagoo jedhamu sana waan caccabsiteef. Kanarraa kan ka'e maal godhan? Taabonni warra Israa'elotaa taabonni Tsiyoon kun humna qabaa. Kanaafiyyuu gara fuulduraatti illee nu balleessuu waan danda'uuf nurraa haa deebi'u gara biyya isheetti jedhan. Karaa kanaatiin murteessanii jaarsolii biyyaa walitti qabanii waan isaaf malu wajjiniin taabota Israa'eliin Tsiyooniin taabota Tsiyooniin maal godhan? Gara biyya Israa'elitti akka deebi'u murteessanii jechuudha. Jaarsoliin biyyaa sunis ta'anii ni mari'atan. Maal gochuu qabnaa? Akkamittiin taabota Tsiyoon taabota warra Israa'elotaa kan ofirraa deebisuu qabna jedhanii ta'anii irratti mari'atan. Jabbilee kan qabdu sa'a ombossaa ishii jalaa qabnee seregellaatti hiinetu erginaa. Yoo saayittiin kun ofirra deebitee ombossaa yookiin jabbii ishiidhaaf hin marratu ta'e dhuguma taabonni Tsiyoon taabota dhugaadha humna qaba. Kanaafiyyuu yeroo achi ga'etti immoo aarsaan kan dhiyaachuufii qabu aarsaa kana waliin ergina jedhanii murteessanii bifa kanaan ergan. Kanaan booda saayittii suni jabbilee kiyya ombossaa kiyya osoo jedhin osoo duubatti hin deebiin guyyaa saafaadhaan seregellaa sana harkisanii taabota Tsiyooniin fudhatanii gara biyya Israa'el galanii jechuudha. Maaliif yoo jenne daangaa walitti ce'uu waan hin dandeenyeef lolli gidduu isaanii waan jiruuf sababa kanaan erganii. Kanaan booda yeroo isaanii warri Israa'elotaa aamaa aamanitti hundumti isaaniiyyuu yeroo itti bahanii maasii isaanii keessa aamaa aamanitti taabonni Israa'el seregellaadhaan gara biyya isaaniitti yommuu galtu elellee guddaadhaan simatan. Daawitis teessoo mootummaa isaarraa gabbee uffata gammachuu uffatee gammaduudhaan fiinoo afuufuudhaan kabaroo rukutuudhaan ulullee afuufuudhaan karaa adda addaatiin biyya Israa'el keessatti gammachuun guddaan ni ta'e. Gammachuu kanarraatii kan ka'e Daawit egaa daa'imman wajjiniin kan inni faarfachaa ture utaalee gammachuudhaan kan inni faarfachaa ture jechuudha. Yeroo sanidha haati manaa isaa Milkoon kan eessatti kolfite. Akkamittiin ati mootii taateetoo jirtu? Akkamittiin ati nama guddaa taateetoo jirtu daa'imman wajjiniin faarfatta? Akkamittiin lafa keessa daaraa keessa ejjettee faarfatta gaafa jettuun callisii yaa Milkoon ati nattiin kolfini danda'ee hin obsu ani waa'ee waaqa kooti jechuudhaan
waa'ee waaqa isaa obsuu akka hin dandeenye gammachuu qabu ibsachuudhaan gammachuudhaan faarfachuudhaan waaqayyoon guyyaa itti galateeffatedha jechuudha. Kanaaf kiristaanota hundumaaf guyyaan har'aa kun guyyaa gammachuuti. Guyyaa taabonni waaqayyo itti ba'u, guyyaa taabonni Tsiyoon itti baatu, guyyaati keenya dubaroon Maariyaam kabaja ishii itti agarsiiste, ulfina ishii itti agarsiiste waan ta'eef taabonni kun egaa ajaa'iba hedduu hojjechuudhaan jechuudha. Akkasumallee gara biyya keenya Itoophiyaatti illee gara Aksum kan dhufte gaafa 21 waan ta'eef guyyaan kun yeroo hundumaa irra oolee ni kabajamaa jechuudha. Bara Yoodiit Gudiit baqannaa waggoota 40 booda Haroo Dambal yookiin immoo Zuwaayee irraa erga turte booda deebitee kan galte guyyaa kana akka ta'e ni himamaa jechuudha taabonni kun. Kanaaf ayyaanni kun yeroo hundumaa 21 haala addaatiin ni kabajamaa jechuudha. Nutis kabajuudhaan kabaja aadaa keenya dubaroo Maariyaam irraati argachuuf taabonni Tsiyoon bakka jiru hundatti biyya keessaas alaas ni kabajama. Egaati barnoonni guyyaa har'aa kun maal hubachiisaa kan jedhu tokkoffaa Tsiyoon jechuun bakka itti baqatan mashashagaa akkuma jedhame qulqulluun Daawit akkuma dubbate lafa itti deessinu cubbuu jalaa bakka itti baqan nageenya kan itti argan waadaa isheedhaan immoo kan dhiifama itti argannu. Lammaffaa taabonni akka humna qabu guyyaa itti bar waaqa tolfamaa warra Filisxeem Daagoniin kan caccabsite humna taabotaa arginee nutis immoo akka kabajuu qabnu kan itti barannu. Israa'eloonni cubbuu hojjechuu isaaniitiin taabonni Tsiyoon kan booji'amte yoo ta'u dinqee hojjetteen ajaa'iba hojjetteen immoo deebitee galte. Kanaafuu cubbuu namni hojjetu duuti akka itti murtaa'uu danda'u beekuun barbaachisaa waan ta'eef cubbuurraa fagaannee akka jiraachuu qabnu guyyaa itti hubannu. Waaqayyo egaa waadaa qulqulleetti haadha keenyaaf jedhee biyya keenyaas hunda keenyaaf akka nu yaadatuu fi akka nu dhiisu suuqni ishee hunduma keenya wajjin akka ta'u fedhaaf jaalala Waaqayyo nuuf haa ta'u. Ayyaanni kun ayyaana gammachuu, ayyaana jaalalaa, ayyaana eebbaa Waaqayyoon hunduma keenyaaf nuuf haa taasisu. Wasbaat ለእግዚአብሔር።